የኦሮሞ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ ለኦሮሚያ በረከት እንጂ እርግማን አይደሉም። እደግመዋለሁ። የኦሮሞ ሙስሊሞች እንዲሁም ሌሎች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለኢትዮጵያ በረከት እንጂ እርግማን አይደሉም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Hayyee galatooma abbootiin amantii kennaa fi abbootiin gadaa akkasumas lubni gara teessoo keessanitti nu deebi'a. Mee akkamitti teessiftu? Hamide. Galatooma abbootii amantii fi abbaa manguddoo kennaa hundumaa ulfaadhaa galatooma umriin keessan haa turuu isiniin jenna. Itti aansinee wanni takka walitti dhaamannu namni keenya alatti qorra keessatti dhumuu jira. Ammallee galmi guutee duubaanis guutee faayar alarmiin ka'uuf deemaa. Kanaaf sagantaa keenya gaggabaabsinaa nurra ilaalina. Sagantaa keenya bal'aa ture. Koominitiin Oromoo magaalaa garaagaraa dhuftaniif sagantaa qabna ture. Yeroo gabaabaa keessatti fixanii yoo asiin baane galma kana isinirraa cufuuf deemna nuun jedhanii poolisiinis duubaan hedduu nutti ka'aa jiran. Kanaaf hin gabaabsinaa. Amma durataa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Kaalgarii Muhammad Abbaa Nagaa gara waltajjiitti simadhaa. Inni yaada xiqqoo daqiiqaa lamaaf nu dabarsa. Mee asirratti na simadhaan Muhammad Abbaa Nagaa. Galatooma of kolchaa. Namoota haasaa babbareedaa dubbatanutu na dura dubbatanii kanaafuu ani immoo haasaa koo gabaabsa akkana jalaan banne. Kabajamtoota uummata magaalaa Kaalgaarii fi naannoosii Edmonton, Saskatchewan, Brook, Red Deer guyyaa xiiqii kana as baatanii Oromummaa keessan mul'isuu keessaniif maqaa koominitii Oromoo Kaalgaariitiin baga gammannee baga asitti argatanii isiniin jedha. Haasaa koo gabaabsuudhaaf qophii kanallee kan halkanii guyyaa koree naa waliin guyyaa 3 hin rafin hojii kanarratti naa hojjetaa jiranuu turan. I'm proud of you. Hedduu galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas keessummaa keenya guddaa kabajamaa obbo Jawaar Mohammed ilma Abbaa Gadaa baga magaalaa kee lammattaatti dhufteen siin jedha. Isinii gabaabsuuf wanti ani irratti dubbachuudhaa dhufe hedduu dheeraa ture. Garuu warra nu otuu hin beekin nu jibbanii ilma keenyatti bu'anii abbaatti naggaammanne jechuu nurraa dhaaba. ልጃችንን ነክታችሁ አባቱን አልነካንም ማለት እፍረት ነው እንጂ ክብር አይደለም። ከናፉ ኦሮሞን tokko gaafa itti bu'ame kunoo akka kanniisaa baaneetu tiksine jechuudha. Kanaafuu sana clearly argisiifnee jirra. Wanti akka aaxaamaa akkan amaanaa isinitti dabarsu instituushinii guddaa tokko jechuudha. Koominitii Oromoo magaalaa kanaa gaafa xiiqii qofa yookaan gaafa rakkoo qofa otoo hin ta'in gaafa nagaa jiru Ambreellaa Oromooti. Akka argitanu luba keenyatu as ture, sheeka keenyatu as ture, waaqeffataatu as jira. Ambreellaan keenya immoo koominitii Oromoo magaalaa Kaalgaariiti. Kana barree hawaasni keenya guddaan kun membershiipii guutanii
guyyaa akkasitti akka walitti dhufnee dabarsinuun waamicha isiniin godha. Wanti an waadaa isinii seenu tokko in coming months akkasitti dhufnee guyyaa aadaa guyyaa dhufnee waliin bashannanee dabarsinu qophaa'utti jirra. Sanallee nu hubadhaan isiniin jedha. Irra dabalee kaappaasitiidha ol taanee jirra. Warri addaraasha kanaallee nurratti cufanii jiru. Namoota deebitanillee dhiifama nu guyyaa 3 keessatti waan kana walitti qindeessine silaa eddee guddaa argachuu dhabneetu kana goone. Sanallee maqaa koominitii Oromootiin dhiifama sin gaafadha. Ammas warreen liidarshippii Saskatchewan, hawaasa Edmonton, Brooks hundi keessanullee keessatti immoo tiim Calgary qophii kana kan walitti nuu fiddan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Kanumatti haasaa koo isinirraa gabaabsaa injifannoon kan uummata Oromootiif gadaan illee gadaa keenya itti fayyadamnee itti ajannu akkuma warri lubaa fi warri sheekolii deemanii hawaasni kun hawaasa nagaati. Hawaasa we're proud of Canadian citizens warra seera beeku ammallee warri bakkeedhaa wacaa jirtan hoo nu waliin teessanii waliin mari'achuu barbaaddanii koreen koominitii Oromoo qophii qabaa. Nu dubbisaa isiniin jenna. Nuti hawaasa guddaarraa rakkoo hin qabnu. Sanan isin barsiisuu qabna. Ammallee tokkummaan baatanii nu gammachuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Keessummaa keenya kabajaa isteejiitti affeeruuf deemna. Naamusaan nu eeggadha. Irra deebi'ee sagantaa uummata lafa fagoo deemee dhufe sa'a 8 deemee dhufe warra akka Saskatchewan irraa dhufan warra Edmonton irraa dhufan hundinuu alarmiin nu iyyuu waan ga'eef nu offalchaa isinii jenna. Gaafii deebii keessattis carraa isinii kennina maqaa keessan asii qabna garuu ammaaf nu offalchaa dhiifama hayyoota gurguddoo nu keessa jiran. Kabiraa ammoo wanni jechuu barbaanne sheeka keenya guddaa biyya Oromiyaa Itoophiyaa irraa dhufan as jiranii har'a guyyaan kama warra biyyaati nuun jedhanii akkasitti hayyamuma isaaniitiin isaan dhiifnee affeerree turre Amiin Ibiroo as jiran akkami arguu danda'e akka nuun hin jenne dhoofachaa isiniin jenna amartee. Sagantaa itti aanu dhoofachaa qeerroon lamallee as keessa jira dhugaa dubbachuuf. Qeerroo gammadoo fi qeerroo fiqaaduu namni beeyni jira. Warra gaafa durii harka isaanii ilaalaa turre akka mallattootti daawun wayyaanee jedhee kan agarsiise as keessa jiranii sagantaa isaatiinis hin qabna turre amma gabaabina yerootiif galmi waan nurra cirafamuuf isinillee asumaan dhoofachaa jira. Galatooma. Sagantaan keenya amma turuudhumaan gara keessummaa keenya gara waltajjiitti affeerutti deemna. Roobeeraan waa hilli kiyya dhufee keessummaa keenya gara waltajjiitti nu simata. Roobeeraan. Galatooma. Calgary. Moraalii ofiif kennaa jedhu. Baay'een bakka biraadhaa dhufee jechuudha. Calgary jedhe harka keessan see tokko ofii keessanii. Guddaa galatoomaa amma kallattiidhaanii afaanni Oromoo haasa'amaa ture. Afaan Amaaraa haasa'amaa ture. Keessummooti koominitii adda addaa nu gidduu jiran jiru. Isaanii illee informi goona waan ta'aa jiru. We have people from different communities, from Eritrean community, Somali community,
and Anuak community. We want to say welcome. Isinin jechuu barbaanna bakka jirtanitti afaan hiikuu fi yaala bar ingiliffaan argaa wadaara fakkaatu nama naasistu. Meeshaa tokko Jawaarii nuti asitti simatini harka keenya walitti rukutnee Jawaariin simachuu keenya warra ala jiran kanatti mul'isna. Egaa waan deemaa jiru quba isin qabsiisuudhaafi Jawaar erga haasaa fixee yeroo gaaffiif deebii yeroo isin beeksisu nutti ta'a waan ta'eef namoonni yaada qabdan gaaffiis qabdanii dhumarratti jira waan ta'eef isa kana akkasitti nu qabadhaa. Waa'ee Jawaariin asitti beeksisuun narra jiru hundumti keessan ni beektu. Miidiyaa adda addaa irratti yeroo hundumaa hordoftu waan ta'eef dubbatamaa tole waan ta'eef keessa deebi'ee yeroo gubuun barbaadu kallattiidhumaan amma yaada Jawaar nuuf qabu haala deemaa jiru biyya keessaas ta'u Oromiyaas ta'u yaada nuuf kenna dubbadhee yeroo fixu kallattiidhaan gara Jawaarii caqasuutti seenaa. Jawaarii akkam ooltan naguma jarri nadhee manaa biyyaase warri Calgary baga nagaa walitti deebi warri Brooks hojiin akkam hojiin beekamtan jedhani warri Edmonton nan dhufa jedheetiin ture warra Calgary kana ishee dhadhaatee asin nan dhufu warri fagoo irraa dhufu tokko eessa warri jaarsi naannoo tokko kaaskaachuun fagoo miidhamtu sun jaarsi lolutu jira Vancouver illee dhufeedha lafa bareedduu hedduu galatoomaa baga waliin deebine osuma walitti deddeebinu anillee arrii baase isinillee sagal ooltanii mana kana guuttanii galanni karabbii haa ta'u. Har'a keessummaa guddaa tokkoon nu keessa jira. Yaamini birootiin nu keessa jiru. Yaamini biroo haalima qofa miti. Hayyuu amantii qofa miti. Warra biyya san suphee qabee yeroo inni qabatu daldalaaf nageenyi biyya san keessatti akka bu'u. Hayyoonni amantii, abbootiin gadaa, manguddoonni biyyaa dhugaa yoo dubbannu taate warra televizyinii irraa of jaju warra waan qabu hin qabne dhaabatu osoo ta'in Itoophiyaa Oromiyaa kabulchaa jiru abbootii amantii, abbootii gadaa, jaarsota biyyaa fi isaan keessaa yaamni biroo nama tokko. Yoo yaadattan Shaytaan wayyaanee tijaabbiileen uummata Soomaaleetiif Oromoo waliin naqanii dhiigni nama kumaatamaa gajjige dhiiga san koorsine lafee cabse walitti suphine Oromoo Soomaalee walitti fayyifne nagayaan akka waan waa takka hin ta'initti akka wal keessa jiraatan kan gochuu dandeenye gargaarsaaf tumsa aalimoota akka shaamanii kana qabanneeti jechuu yeroo tokko harkaan adaaf. Harga sidang kan ammoo walitti qabadhu biyya geessi abbootii gadaa fi abbootii amantii hundaaf naagee inni siin jira. Waggaa shan jaatu walitti baadhu tarraa kanaa wal fakkaatu akkanumatti baay'atanii dhuftan. Nutti kaanii nutti tuulan. Gaafsan garuu paaspoortii fi miidiyaa nutti fiigan. Har'a balbalarratti ga'anii warraabsaa jiranii
gaaf sammaa goone yeroo nutti wacan yeroo maqaa nu balleessan galma keessatti wal waamne balbala cufannee mari'annee ol baafnee gabbuufne doolaara kaanadaa walitti qabnee ka Ameerikaa itti daballee riyaala suutii walitti daballee miidiyaa ittiin ijaarranne nulleen isin wal qixaa arraba keessanirra dheeraa hakijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa dubbachuu eegalle jennee jechuudha. Har'as duulli qindaawaan maqaa balleessuu maqaa xureessuu akka waan faranjiin gowwaa dheedeetitti kijiba dhugaa fakkeessaniitti yoo deemu tuni waan biraatti miti. Ani sitti himu jarri maqaa balleessuu ana jibbe ana waan ijoollee nagaa waliin qabna hedduu na jaalatanii jarri Oromoo jankara maaliif kakaasee gurmeessee jajjabeessee nu dura dhaabaa akka qoqqoonnee qiccanne isaan nyaanne maal godhaa waan biraatti kanaaf deebii isaanii kennu kan maqaleessaa jechuudha. Kanatti wal geenne feesbuukii irraa isaanii wal arrabsaa ooludha. Galma keessa teenye waa'ee isaanii moggatti dhiifne waa'ee teenya mari'anne tokkummaa teenya cimsanne injifannoo hanga ammaa arganne jajjabeeffanne Oromiyaa bineensa diinaa ada baanu jiru sirbee jira beeku. Orang yang satu kira sana kan beda ini. Kira sana karena orang berkau deh maya itu. Orang mau orang kapan harta dinner rati. Phone kiri ni nya, tu phone ngane cuma aku berkerja nabi cuma mau tahu apa itu kan. Karena masa itu kerja set dulu yang megang lebun. Orangnya afan dina tinggal di mana? Oromia semua butuh lek dia tapi si suban. Haga tu jalan ke tu egal detar. Injiban do kapso ada wana singgenya kan nama kapsi itu. Bikila rumah. Gadida apne kan bisan jalo apne jir bisa ime oda buddha kamusa udah desure itu. Karena gua sudah bilang lo tiang mutesa. Bilang lo tiang kesak kibakam jalan. Dhugaaf darti adda baadiyyaa jechuudha. Ilaalchi Oromoo, ejjannoon Oromoo, gaafiin abbaa biyyummaa Oromoo, kan uummanni Oromoo hundi dura dhaabbatu immoo, kan uummanni Oromoo hundi ol qabatee deemuun immoo kan namoonni muraasni deemanii sirni federaalizimiitu qabsoofnuuf kan sabaa sablammoonni Itoophiyaa hundi barbaadan immoo kan Oromoon qofti dhibbummaa irraa ka'ee barbaadu filannoo itti aanu keessatti addaan bahaa jechuudha. Karena wanni ini terusne, wanni derubne waliyamne, injumalon argame kun budaya nyatanya kalau beramban akan kanjarre, risa atu fulame ille sakesa kambanne, all sudah motumman ummatni kuban filat, Oromia keessa Itoophiyaa keessatti gadhaabachuu qaba jennee waan amannu. Kana gadhaabu immoo dhodhoo isaadha osoo hin tahin sossobiidhaan osoo hin tahin dhugaa keenya qabannee uummata keenyatti baane uummata keenya filanne Oromiyaa fi Oromoo akka Oromoo fi sabaaf sablammii nu keessa jiru ta'utti Itoophiyaas akka sabaaf sablammoota biyya saniitiin ta'utti bulchuu barbaadna jechuudha. Wanti sun bira jiru amma booda abalu kana jalli deesirreessi abalu nama najjeesini nama nidini dadhabnee jirra jechuudha. Amma booda qabsaa'onni Oromoo ka waggaa dheeraa itti cinqamaa itti rakkataa turan kan handaa gabrummaa beekan kan laalaa qabsoo beekan kan aarsaa qabsoo bilisummaa beekan aangoo qabachuu danda'uu qabu. Aangoo qabatanii hawwii bara dheeraadhaaf qaban kan uummata kana bilisummaa baasuudha, karoorroo jalaa baasuudha, Oromiyaa miidhayyuu
rabbi tolchee nuu kenne san keessatti beela jalaa baane akka namatti illee nuu dabarte daara baanee garaa quufnee ittiin jiraachuu dandeenyu kan ijaaruu danda'uu dhaqama jechuudha. Kan ammoo simaa baloodhaan godhuun barbaadu. Kan ammoo ergisaadhaan ijaaruu yaallee hin taane jechuudha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo hayyuu Oromoo hundi wal ta'ee filannoo itti aanu injifachuudhaaf qophiitti jira jechuudha. Injifatee heeraaf seera saba keenyaaf ta'u gadi ijaaree biyya bulchuudhaaf alternatiivii Oromoo proposal Oromoo naannoo saniitii addunyaatti agarsiisuudhaaf hojjechuu qabaa hojjechaa jira jechuudha. Nagaya waan hore naawa arraf hin dhaabatu naannoo asirratti wallol hundi Oromiyaa irratti wallol bakka biraa irratti hundi akka nurratti wallolanii nuun hin lolle yoo barbaadu taate biyya keenya guutuutti dhuunfachuu qabna jechuudha. Dhuunfachuu qabna jechuudha. Biyya keenya kan godhamu dhuunfanne kana shakkila abbaan tokko waliin deebi Oromiyaa irratti amma boota kana shakkila. Wanta akka jala godhanni amma booda alagaan Oromiyaa hin bulchu dhaloota alagaa dhiisi jallaa keenyaan bulle jaaruu hin beekamu. Lammaffaa amma booda uummanni Oromoo abbaa irree jallaa ofiitti hin dhiitamuu kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sirna dimokiraasii sirna gadaa deemnee gadi ijaaruudha. Uummanni keenya ol danda'ee ollaa wajjin nagadatee akka jiraatu gochuudhaaf gara filannootti deemaa jechuudha. Filannoo kana keessatti akkuma reefu hin jee filannoo lama qofa jiraata jechuudha. Wama lama qofa bakkee baay'ee miti. Takkoo lama qofa jechuudha. Allicha maaliif foon diimaa qofa jiraata. Kunis maal? Tokko uummanni biyya keenya uummanni Oromiyaa fi Itoophiyaa mirga hiree murteeffannaa isaa qabsaa'ee asiin gaate biyya saboonni naannoo ofii irratti aangoo guutuu qabatanii ittiin bulfatan kan eenyummaa ofii ittiin qaanfanneef hin dhiitan kan qabeenya isaan irratti isaan agabanii kan biraa quufee deeqifatu kan ta'an kan fagoorraa itti ergamee bulchuu fi jallaan keessaa maratamee itti shuumamu osoo hin taane kan ofii filatanii bulchan sirna federaalizimii ummatoonni ittiin bulchanii biyya waliin ittiin bulchan gadi ijaaru tokko kana. Kalammataa akka duraanitti maqaa Itoophiyaa tokkummaatiin kakataa sababa sablammoota cunqursaa aadaa ormaa tuffachaa